كفيتش نبيتني جتشو قرومو أما قا society إنغرتي أكنا ماتي society لين كل هندي ساتو هو نمني صدركا غرتي تيوان تكرنا gradually إتي وني توقعبا بفديقرا هو خانو بنان سياسة نقبانو يخانا مغرتي بفوافار سورة غرا غرتي دم سياسات انتلو تيكا تامرو جرا سنبرا دبريمو نتيم كل هندي نو صدركمت تسلا غرتي والفكانو خيستو هو لا تمالتنو رأي رتي خنجو وانتوتا سنهندا فوهو ولما قالت ما حالة غرتي سياسة بيجتي خيسي جروس نلالا mostly maybe وانتوتا را صدركا غرتي مفكنيا فن وليناسو نخانا من ميديا غبا يخانا مسلم وني ميديا غبا اركتون تريجراچو دبو مال ندن داجچو freely is just it's a debate كان خيستي نماتو سنتي هاسوا يعني نو نمني ورغرتي مفكنيا في يعني هي سنيته يا دخي سنيته وساتوني بربادمو سنيته باتو دورا دابچو دا خوني مرغايچو واتكلر كونكا بوچا فيني سكاسما اما وني ابليد امره arrante nagartee takka Oromiyaa bilisomsine Yohana Mogartee waan biraa godhu deemu tokko leen hin jiru. This is just a debate. Waan waliin haasoo inni kana keessatti waa walirraa hubannu waa walirraa barruutu jira tariihi. Haaluma garteetti waliin haasoo inni kana jijjiiruudhaaf dura gartee namoota muraasaatu waa jijjiiruu irratti gaafamma elektirika irratti eenye ibsannu kana nama tokkootu yoo xiqqaate marraa kuma tokko ol itti tattaafatee addunyaan guutuu nama waan kanarraa fayyadamte jechuudha. So kanafu akkasitti haalaallu isinin jechuu barbaadeti yoo diimaan qophaa'e diimaan qophaatus ne egal diimaan yoon qopho'e ne busy laate namni yeroo dheeraaf as taa'ee eegaadhaa jira namni kun deebi'aadhaa jira diimaa simi joonse now this Dapo wanta godeenyu firoomsonna hin alaaqo. Muto dima. Firoomsa meesira. Okuteo. Dima wanta muto god. Okay, firoomsa. Akkana korna Afriitti deebisi wanti kana nam bal'isiiti. Akkamitti deebisan akka gartee audiensiinis nuni fanneefi amma dura cafumarraa eegalleeti I think that's probably better. Yeah. Wanni irratti marihannu irra waliigallee dibeetii kanarratti dura yaada kana caffeetu dhiyeessee warri mana keessa jirtanii. Wanni caffeen amanu dhugaa kaleessa mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti nama qooda fudhachaadhaa ture. Arraan tan ammoo uummata Oromootiif alternatiiviin jiru mootummaa arraan tana jirtu tanaa waanjuu qaba. Mootummaan arra jirtu tun garuu uummata Oromootiif akka gartee alternatiiviin ta'insani kan inni arginu godhuu jechuudha. Inni gartee Oromoodhaaf mootummaa tanaatu faayidaa qaba. Amma fakkeenya namoonni maaliif akkas jettanii yookaan ammoo gartee mootummaan tun akkas uumaa rakkoon qabu dibeetii godhuu deemna waan ta'eef inni siyaada dhiyeeffata so yaadni inni gartee fakkeenyaaf waan mootummaan tuni alternatiivii Oromootti taatuu fi yookaan filmaata isiidhaa sana nutti hima sanboodaanin anis gartee argumentiif gadi heessaa jechuudha. Okay. Ayya cafeetuuf jechuun situ yaada dhiyeessa waan inni jedheef yaada ati qopheeffattee dhuftee itti jalqabiiti. Fayyada jara keenya warreen yeroo dheertuu tursiifne dheeraa eegaadhaa jirtanii kun dogoggora keenyaaf dhiifama. Saa taayim zoonii wal dhabdu jirnaa fi gadaaraati inni miidhoosti jira an istiidhaan jira zaata akka wal dhabnaa. Kanaafi zaata akkaa fi waa gumnee jirra eega seenne boodaa'ee gadaa eeguudhaaf dura sadiif noof kolchaadhaa. Dursee gadaaniin galatoonfadhaa yaada free speech, free dialogue, free debateidhaaf qophaa'ee afeerraa kana fudhatee dhufuusaatiif hedduun galatoonfadhaa. Ilmaan Oromoodhaa kabiraatiif illee fakkii gaarii kaayiniin beekaa. Firoomsa illee kan hedduu taa'ee dukeessummeessuu deemu fayyaadiin siin jaa. Yaanni akkuma gadaan jee wanni irratti dhaanirraan tana siyaasaan Oromoodhaa xiqqoo karaa siyaasaa hojjechuurraa karaa gartee xiqqeenyatti deemaadhaa jirti waan kana harkaadhaa jirra. Arraan tana jaarmeenni Oromoodhaa kan sirnaan jaaramee akkaan arkutti kan sirnaan jaaramee ulaagaa jaarmummaa guutee mootummaa tanaan mormuu danda'u mul'achaadhaa hin jiru.
an mootummaan Dr. Abiy Ahmed deemuun tun akka inni itti ilaalu miira qabsoo Oromoon amata 150 godhaadhaa turte bifa adda addaatiin sanboodaas deebitee bifa jaarmiyaatiin OLF jaaramee waaqa guutuu farraa jaarraa abbaa gadaa farraa kan hundaatu walitti ida'ama injifannoo wareegamtoonni Oromoodhaa fideetu mootummaan ammaatu wali qabdee jeetiin amana. Maaliifin kana jaa mootummaan kun sochii qeeroodhaatiin ol baate sochii qeeroo san kadhalche sochii adda bilisummaa Oromootii fi dammaqina uummata Oromoodhaati. Kun hundi wali qabame mootummaan Dr. Abiy fi mootummaan PP amma jennuun badhaadhinni dhiiga Oromoodhaatiin ol bahe Oromoodha bakka bu'a. Oromoo filleedha jijjiiraa fidaa jira. Kana gunjuu olloonni keenya warreen silaa jireenya Oromoodhaan barbaanne warreen Oromoo cabsuu barbaadan warreen kalee Oromoon bishaan keessaa baatee nama miti nuuncha turan. Arra mootummaan tun mootummaa Oromootii Oromummaadhaaf irraa cabsu yeeti qabsu jira. Tigraay, Fannoo fudhu, Eertiraa fudhu warreen nu keessaa garilleen biyyoottan ollaa keenyaa ollaa Itoophiyaadhaa guutuun Itoophiyaa Oromoodhaatu deemaanii Oromoodhaatu harkaa qabaa jedhee beekan. Mootummoonni addunyaadhaa warri wastilleen mootummaa tana akka Oromoon harkaa qabdu akkasi beekan. Garuu arra hogguu Oromoon kaatee osoo ulaagaa jaarmummalleen guunne osoo caasaa jaarminni tokko qabaachuu qabu hin guunne lafaa kaanii lakki mootummaan tun ta Oromoodhaatii miti Abiy nafxanyarraa addaa miti TPLF irraa addaa miti Abiy Oromoodha jeesu jira seenaa Oromoodhaa billeessu jira janii hogguu morma. Lakki sirriidhaa miti akkaataa nuti itti eeynu itti yaadaa turreetu wal dhaba malee ummanni Oromoodhaa bilisoomee jira garuu bilisummaan amma jirtuni guutuudhaa miti. Kana maaliif hin jaa? Ummanni tokko gaafa gabroomu gabrummaa namtuu sadii jira. An gabrummaa baksitti hin qodee ilaala. Sadeen maali? Gabrummaa akka sabatti cabxee sabni biraas bulchu taakka. Gabrummaan lammaffaadhaa, gabrummaa hiyyummaadhaa, miskiinummaan mataan siidhaa gabrummaa hamtuudha. Sadaffaan gabrummaa wallaalummaadhaati. Ummata keenya gabrummaa sadii torka qabachaa ture. Sadeen keessaa diina irraa kaase bilisoomse. Garuu hiyyummaa jalaa bahuun yeroo barbaadde, carraaqachuu barbaadde, hojjechuudha barbaadde. Waan kana Abiy halkanii fi guyyaadha irra dalagaadhaa jira. Fakkeenya gaarii laga Abbayyaa hidhaa fixe. Biyya keessatti investimentii hedduudhaa deemaadhaa jira. Naachuraal gaasii baadee laallaa jira. Indaastirii eebbifamu jirtu laallee arkina. Namni kuni halkanii guyyaadha uummata Oromootii fi Itoophiyaa jijjiiruudhaaf dalagaadhaa akka jiru ragaadhaan harkaadhaa jirraa jechuudha. Gabrummaan sadaffaadhaa wallaala. Uummanni keenya akka carraa ta'ee gabrummaa jala bara dheeraa waan tureef carraa barachuun arkan. Arraan tana biyya keessa rakkina bulchiinsaatu mul'ataa jenna. Garuu ka bulchu jiru jallatuus qaceeluus Oromoodhaatu Oromoo bulchaadhaa jira. Inumaachuu dhugutee nama naannoo saniitu naannoo san bulchaadhaa jira. Nama magaalaa sanii fakkeenyaaf ammaan tana haramaa nama haramaadhaa bulchaa Baalee Roobeedhaa nama Baalee Roobeedhaatu bulchaa Shaashamannee nama Shaashamanneedhaatu bulcha. Mirgi ifiin bulchuudhaa kan kalee qabsoo keessatti gaafachaadhaa ture sun deebi'ee jira. Garuu uummanni keenya akka fedhu harkatee jira. Sirnaan akka dimokiraasiitti wal bulchaadhaan ni jira. Wal bulchaadhaan jiru. Wani sammuu keessatti qabachaa turre akkaataa keessaas dhufneetu namni tokko guufilame. Namarra filame dhiitaa bulchuu aadaa kanaaf barachaadhaa dhufne kuni waan fuuldura barnootaan keessaa baanu gabrummaa guddoo ofirraa kaafne. Ta lamada tayyummaadhaa halkanii guyyaa uummanni keenya sana dalagu jira. Deebisii gabrummaa sadaffaadhaa waliin qabsooynee irraa aanu teenya tawallaalaatis asumatti hin dhaabaa fayyaa ta'e kanaafiin mootummaa tana deeggara. Kanaafiin filmaanni biraa mootummaa tana malee hin jiru jaa fayyaa ta'a. Yaa osoo ittiin fufne caffee ati amma aga dubbataa jirtutti seera manaa jechuun guutuudha jecha daqiiqaa kan kelleen fixanne daqiiqaa kudhan jenne na fakkaata. Daqiiqaa kudhanii kan kelleen fixanne yaaduma kan kee akka ayyee gada maal jechuufete. Gada. Waan qabu. No, 5 minutes jenne namatti guddataa. Okay. Yoo gartee barbaachisaa ta'e walii gaafannee dabalannaa yookaan kan ammoo shan yoo godhame gaariidha.
هاي اوكي ايه وانت نو غادي تعرفي غدا سندام سيتي هاريت ستارت غوديف اوكي هاي اتوف Tole. Ani yaada caffeen kaase akkuma jiruttuuhu yaaduma silaa gartee fakkeenyaa fi mootummaan tuni alternatiivii uummata keenyaa fi qabdi uummata keenyaatu gartee amma arraan tanaa waan kaleessaa irra wayyoomitti jira. Yaada jedhamee dhiyaate amma gaata duraa wanni nuti diffaayin godhuu qabnu gabrummaa. في بيبل سماية تصنع بكتي كرتما يوني هدون توالسنتي وخانا ما نمني لين تكون فيست هذا جرو بكسان ومني أورومودا غافين إني غافتي غافي مرجع جرات شوفي مرجع بابي يوم مارات يخانا ما مرجع بابي يوم مارات جرات شو نقدو وانتوت سلاغرتي المنا ما كنا ما تكابو المنا ما كنا أممان مرجع ربين كنف كباب ويا خيسا سنة الديمقراطية خيسا تي مرجع رتي يساعدوا فوت جرات شو فيديو خير الفرد نمني أما والبعد اتوف سوخنا في هنقدن دهمتي لا تاران تنا بيجين ارغدو في اسجدو امه اوروموتيف غافين جچم ما غافي مرغاتي نتيجه كان مو اورومون بلسومتي وانجو افان غوتتي ارو اما ورغرتي اوبيديو دا خنا جچاجر وري اوبيديو وان بلسومان تاتي ولا لني نتفكر تري ورغم اوبيديو دا هم بلسوم مسنوه اتامنني غافي جتو درا خافني سلا هدو بريدا توي بلسوم ما وان جتو سنتي امنتا سلا قباتن تي مرغوما خليس ورمان غرتي تي بي ال اف كانيسان درو توريس سرنما غرتي ما فكانيا فيدراليزمي دا خن جرو سنوه كانرا امغا بيجيتي تكا نمي توكو ما فكانيا فيو دبدن سيكاب دبدن تون ست وياو جرتي ست شرفتي وفانا مو سجيسو دا ديمتيني wantoota gartee sadarkaa haala irra jirtuutu murteessi. Abiyyi namata jahaamata torban irraa dura gaafa biyyattii tana bakka warra TPLF kun jirurraa isaan kaanii abiyyiin as dhufe yoo xiqqaate duutiin osuma jirtu gidiraan osuma jirtu namni nyaatee dhuga bobbaheen nagaan gala seerri bulchiinsaati turee jechuudha. Perfection seerri bulchiinsaa qabu yookaan ammoo gartee seerri sirriidhaatii fi sirnaatii jechuu hiyyaami. Arraga biyya mareefuma caffeen keessatti arginu naadi heese isi warri audiensiidha ni beeytu biyyarraa Itoophiyaa jennu san keessatti Finfinnee takkitti keessatti lafoota gartee marsaa mootummaa yookaan ammoo naannoo mootummaadhaa jirturraa kanaaf biyyatti ilmi namaa arraan tana gartee akka suuqiidhaatti nama qabanii ittiin horii karaa makiinaa namni gabbahee galuudhaaf rakkootti ta'ee jiru. Ummanni Oromoo gidira seenaan Itoophiyaan seenaan qabdu jara keenya. Itoophiyaan seenaan qabdu. Seenaa Itoophiyaan qabdu. Haa wanti akka arraan tana bara jahan dabran jiru kana keessatti ta'e ummata Oromoo irratti fi ummata biyyattii san gubbaa irratti illee ta'e hin beeku. Isa kana faaktiidha amma haa. Meemma gaamma yaada reefu caffeen dhiyeessisan dhageessanii jirtan. Yeroo arraan fi caffee waliin mareechu jiru. Yeroo maan nuti arras asirratti dhaabbannee dibeetii godhaa jirru kana keessatti raayyaan ittisa biyyaa miidiyaa gubbaa irratti baheeti halkanii fi guyyaa sigjee boo'itti jira. Kuni waan amma gartee evidensiidhaan walii dhiyeessuu dandeenyu jechuudha. Okay, haas deebinu biyyittii takka biyya jechuun caasaan sirna bulchiinsaa instituutiona sanii yoo function godhu, yoo gibirri guuran, yoo nagayni jiraate, bulchiinsi yookaan ammoo gartee heeraa fi rule and regulation yookaan hojiirra oolu taate. Arra naannoon Amaaraa harka dhibbarraa harki 80 seera biyya Itoophiyaadhaatiin bulaan jiru. Harki Oromiyaan harka dhibbarraa harki 80 akkasi. Kaleessa warri baankii addunyaadhaa kan isaan dhiheessanii ragaadhaaf caffee waan sanni fudhataa mire baankiin addunyaadhaa waan isin dhiheessite ragaadhaaf ni fudhannaa miti geessonnoo qofan adeemsa. Okay. Rakkina biyyittii gartee sadarkaa gartee piraayiveetii beelaa keessa jirtutti kan kaleessa wanni dhiheessan si himu jira. Giraafiitiidhaan si garsiisa. 2001 irraa kaasaniiti kan wanti kun meejar godhame. Parsantii 33 ture. Arraan tana biyyattii keessatti parsantii 45 gubbaarra jira jechuudha in 2025. This is kun amma waan inni gartee akka nama tokkotti manufacture godhee fidee miti raguma gartee annaan jiru. Yeroo kan dabaru taate. Yeroo duraatii fi seenaa gartee bulchiinsa biyya Itoophiyaa tana keessatti
qarshiin Itoophiyaadhaa yookaan ammoo maallayni birriin yookaan doolaarri Ameerikaadhaa tokko deemee black market irratti guyyaa dheengaddaa yookaan ammoo gartee kaleessa itti Friday sharafni magaalaadhaa yookaan ammoo black market gada time over. دبل هذا دبل دقيقة عشان جنّي وان ترى. Surprising ولا؟ Landing ولا؟ اوكي. If ما فين هيرت خنا نرت وجيرة ولا مرة كون كم وصل. اي يبقى توفرت landing ولا less than a minute. خليسا قرشي دبافي سجلت ميشن. Black market يقبرت. This is historic record دي. الرمو normally بانكي قرتين ما فكينيا إثيوبيا خيستي خن institution بانكي إثيوبيا خيستي قرشين دولار توكو قرشي دبافي جهاتمي تربة يخان دبافي تربة مسلينيجي. إثيوبيا نمريفون تنجفين أرجو قراتوري. institution أبيي ريفون تنجفين أرجو قراتوري. institution أمان تنوانين عن لفسيني خاي خوني. evidence إذا لفسيني خاي خون كيستي ديماجي. ميجا أكملتي أسمت من دي جرتو شافه في وان كنا ديجرتني موتما أوروموتي نوتاتي جرتي وان جوسانا قوتني إيش جوسانا قام مقافني سنة ديش هاي ساعة في كبرنا يا كبر يا اوكي اسمه مرة تكبر في ركبون ده I think بس هين ده اسمه كذا يه anyways إن رانكا سرانكا اوكي look rakkoon Uta ka jittu dubbadhu. hayyee Firoomsa gadaa araaraa isinillee baga dhuftanii dhifama xiqqoo tureetiin dhufe wanni jechuu fedhe murtiin har'a marii tanaa guddoon hawaasa irraa waa hubachiisudha. Xiqqoo silaa if duubachi deebinee akka ajandaa teenyaafis tolutti maaliif jennaan qabsoon Oromootuun karaa dheeraa deemteeti har'a geesse waan har'aa qofarraa yoo haasofne big picture one dabre duba deebinee yaadachuun murteessaadha. Sanirra dhaabbanneeti Oromoon maal harkatee maal dhabee qabsoosaa gaggeessaa ture keessatti wanni inni achiif godhe maali wanni isaa hafe hoo maali waan hafe sanoo akkamitti guuttan lafa jiru irratti xiyyeeffachuudhaaf riizaaltii marii tanaatillee akka ta'utti waan raawwachuuf hedduu gaariidhaa yaada jiruun qabaa achirratti dhiyoon hayyamtan. yaa itti deebina yaada kana xumuree deebinu achirra of jirra achirra deebee achirraa asu jirra. Yaa maaliif hin jeeseeta amma siifi gadaallee waan ammaan tana jiru irratti xiqqishoo xiyyeeffatanii silaa xiqqishoo duuba daqiiqaa lama kana fudhadhee xiqqoo duuba isin deebisee achirraa as dhufne maal fakkaata? Gadaa kanatti. Maal harkadde maal dhabnee waan jutaniimi? San qofaa miti amma fakkeenya qabsoon Oromoo 1950 irraa kaasee tumsa karaa amantiitiin qeessa guddina tumsa afaan karaa amantii ortodoksiitiin karaa penteetiin isaan godhan afaan Oromootiin akka uummanni sun amantii isaanii gaggeeffatan irratti gaheen isaan taphatan karaa amantii Islaamaatiinis Sheekh Maamar Rashaad Faan gaheen isaan taphachaa turan hanga Quraana afaan Oromootti deebisuudha karaa qupheedhaa waan adda addaa haayilee fidaa afaan sochiin isaan godhan qophii baaroo tumsaa afaan sirna keessa ta'anii sirnicha keessatti Oromoon mul'achuu qaba waan jedhuun ifarkuu qaba waan jedhuun qabsoon isaan godhan sanirraas dabarree jaarraa abbaa gadaatii fi leencoo afaan qabsoo hidhannoo kaasuu irratti adda bilisummaa Oromoo haalli inni keessa deemaa dhufe jaatammoota irraa kaasee hanga ammaatti 1992 waan harkanneetu jira waan dhabneetu jira achirraas dabarreetii qophii adeemsa oppoodiyoon Diima sagantaan tuni fuuteessi fuulduras dibbeeti kaatti hufnaa achitti haala deemnu jira amma taasisaa dureedha. Gaafiin isin gaafachuu karoorfadheetu hedduun as keessatti xiyyeeffattiisanii fi duuba deebi'ee sassaasu. Gaafisa nuuqaa itti deemna. Yaada inni kaasa kanaan deebisee fi maal dhabnee maal harkannee bifa dibbeeti irraa fagaatti hin jaa. ittuma keessa yoo goones mataa. Achasi goonu. Maal caalaa fedhii jalaa deemnu. Waan asirratti cuunfa waan ta'eef maal harkannee maal yaada hedduu bal'ataa hin jaa. Bareeda ayyaa abbaan caffeedha firoomsaa oof. Yaada hedduu bal'ataa. Anaa miti daqiiqaa tu harkaa dhumate duuba deeffadhu daqiiqaa kan kee caffee. Okay. Silaa xiqqaadha kudhanii gootee hedduu bareedaadha. Silaa kudhanii gootee hedduu gaarii. Waliigaltee keessan inni immoo. Kudhan goone maali beektaa? Ansheetti fixaa
في فيلم قد ما كان لوك اللي في ومن نجان رجال شارع ترى ومن ما نجان جبيت وقالوا الفاتة أسيفة ومن نقام سما ركوا أجي شارع جرجة سدفرتي قتي مالكا خلي فاليو ركوا شارع ترى ماليني أران تناقرت قتي مالك جبوتتي ماليني وامبيتو أنجو شرفني دولارا دباسة قلت بيشان سنة قافة سكاشي ديدم سدم ترى خمالي فتاو أنجو تمايرا نيجل تمايي تا انفليشن امريكا تنا في غدا رارا امتا شني جدورا دولار دبتا كان كارتي غونيتي راشن منا بني منغلوتر ارانتنا دولار بشنين اكسب بني من تنغلوتر انفليشن وورلد وايد وني مالني بتو غتي مالك اغبو دافي جريني قالون بيبيت هاول دبو غرتي سركا قبيني بيرتا ولا دبو ملي بيهون دخيستي كندا وديتي أوروبا وديتي أمريكا تيس إنفليشنين مالني وان كلي بتاعته سن بتاع أنجر سنماتو إثيوبيا غبي هي يتيراو بيجي مسكيناو إيه سنماتو مدته قتيم مالك أولكاتي قتيم دوار قبوادا يرتي هوني سيمبل لما تا ومن خينا برتي ألف نجاح أنجرات شو ترى جريني قاري ناتي رجع شو ترى برخنمو بيلا جرا وان كان دوغا دبچو داف ومنور مودا تكا بيري لامبان هيركات إرمادور غافا تيبلي في غافا درغيدا نيم بيخا نمني خينيا قبينيا هورچو داف چرانقب مقا او ال في مقا مالي سامت قوار كنان هايون كاي تقو برتي اولكران جيران سبا جيران غندا جيران غوسا جيران حواسا مقا او ال فيني اجيفم يو بيخاتي يو قواتي مقا او ال فيم سام ار اورميا خيستي مقا او ال فين نما سامون هنجرتو أبوتي كابينيا أورمودا أنا كان أمركتي إمالا تكار كيمبيو قطع هندرة جنده هندرة أبوتي كابينيا أورمودا قرت أورمو كابينيا كابدو قرت أورمو إندستري كابدو قرت أورمو كامبايلي كابدو قرت وان قافتي بلف تكار قرين بين أورمو في النهاية سافوقي كابدو قرت maybe ولي قالوا أنت يا نداك أبنتا قالوا أورمون تكنو خيسا الكاتيك أباتشون أكا أورمون هندك أباتشو تلكاوان توني نمني سمون بلسا أكتيادو أيوني أورمون نمت بشن بلينر كمان I'm so happy أرغرو أتشلي غوبانو بيخيستي أورمو واقب دوغر توان غافة تيب اللي فينجر رسيتو غافة تيب اللي في غافة أبيجي والمدك أبيجي غافة تيب اللي أورمو ربوتيك أبينا جراتشان تور جراتوس بيجرى أرمتي يوخان نجيفمتي يوخان نهدمتي أرانتنا أبوتين كابين أورمودا بيخيستي أو إلا فما نسامني مقابرنا الخارين جرتو نجان درجتي نجان أوليني بوليني قرن جيتشون تانمني بيا هركس الديت تمي أول موتوم ما نركان قبضو كوني أولو الميديا قباسهم أولو ورين قرتي موتوم ما تنامر من هاسون لوكا بيخيس ركون نجرت ريبيولا نجر يكي قرين ندلقم garuu exaggerate godhanii biyya mootummaan tun harkaan qabdu harka 80 mootummaan Finfinnee qofa bulchaa turte osoon an biyyan dhaqinis waan kana jamaadhaa ture ana Ameerikaa jiru hugguun biyya dhaqu Finfinneedhaa miti mootummaan Wallaggaas nu jirti Guji keessaas nu jirti Harargeedhaas Baalees Arsii keessa bakka hunda mootummaan bulchaadhaa jirti waan garii waan siyaasaadhaan tolfachuudhaaf namoonni aarii qaban yookaan mufii qaban yookaan abiyyiin yaadaan wal dhabbii qaban yookaan fedhii aangoodhaa qabaatanii aangoo san dhaban olola isaan oofan kana akka jirtu fudhachuurra gaqqabnee itti aannee riyaalitiin biyya keessaa deemaa jirtu maalii wal saaminsi yookaan ajjeechaan sarkaa kamitti jirti jennee laaluun bareedaadha. Biyya keessaa wal saaminsi kamtu jira. تقارب كنت نخاس قبل ما أنت كتنقبت تفتخيسها تكا هيومان من دان موتوم مان كفلو جرين ياف أمتا فينغو جتو موتوم ماراتيف أمني ركودة كب كوني شفتان أكما غانجسترا شيكاغو دا أكما غانجسترا أتلانتا خسيرو
أكوا gangstera California جروتي in every corner of the world جروتي gangster كنا خسامته جراتو إثيوبيا خياس نجرايتشون أوروميا خياس نجرا ورين كن نما كامسون مالك نما قافتشون نما زرفون كن وان أكو قرتي وان باسا وان أدت إثيوبيا قويته أكوا والسامسي جوها gangster أمريكا تخيس نجرا in every state in every city gangster جرا أمريكا خياس خواسامت خواهت نما كامسي ديم حال جرو حال مسن تبوتوان بيار كاغا بوتومان بيا ان دوغادا ريبيولان انا ناتما نافيغدان ريبيولا توري ورا توري ريبيولان دوفيدا سوا بليسه بوربيه براجرا اسيجي امسخاسيتي بكتي غندخان دقا اچت خاسيتي اچ دقا بوتومان غرتي كونفنشنال وار غودي اسان كن دوادا هنجرو جولوبا لفتنو دوغادو بچودا فوان تكان قرچا توري بيا غاندك جولوبان غاري يرتو في جولوبان اورومودا اما وراني موتومان قبدو over 70% جولي اورومودات جولي باديادا جولي اورومودا جولي قتيبولادات جولين توني يناببالو جولي غاري يرتو جين سببين تولدو جولومان غاري يرتو مالي جولي تنا ولدوينا ولغافتن سركام سوشال ميديا غباجان كنتي يا إن ولوليسي هم خان يدو نجراجي يادوان خوني نبغرتي بيدك قرتي بقلتي موتمان بيا حركة سجلتم موتمان دار أنفتي حركة أباجي تنامنا حركة سجلتم نانو أماراتيس أوروميا داس حركة سجلتم موتمان دكتور بيسود أنفتي حركة أبا وني هاسون كون الرجالتي أولو راجي تنفرداتي فيادي قداخيش Gaaddachis yoo jidduun qabaatan hiree isinii kennee osoo itti fufne dura yoo wanni pablikaan jettan jiraatte. Dura waan jiran gada wanni jettu diima wanni jettu yoo jiraata jidduutti yaada waan isaan yaadachiisuu qabdu yoo qabaatte. Bareedaadha. Mee gada if duubatti deebiiti Oromoon maaliif qabsaa'ee waan inni qabsaa'eef sanirraa hagamtakka agam waan qabsaa'eef irraa maal arkatee maal dhabe soo fuula duraa keessatti adeemsi mootummaan amma irra jiru kuni adeemsi kallattiin amma Itoophiyaan bakka kana liira akka gootan sifi caffeen fedheeti ilaalchi namaa bakka lama jira amma fakkeenya ati yoonii fi dhiifama afaan keessatti dhageenye caffeerraa dhagee salee gunne haasa'u qabsoon Oromoo bakka afaan qawweetiin deebisanii hidhannoodhaan deebitu jirti malee haala amma gaafiin Oromoo deebitee jirti badhaadhina keessa jirraa amma caffeen jee kaasaa jiru kanaan bifa waliin fakkaannee faallaa ta'etti akka ati hubattu caffeen haasoo inni kalee godharraa hubadde gadaa araaraa namaa hoggaa jettu isa wanni afaan qawweedhaa an kaleen dhageeffanne wanni afaan qawweedhaa intala bujeemu qabsoon Oromoo fakkeenya ammaa bilisummaa Oromoo qabsoo inni gaggeessaa jiru jira waboon jechuudha afaan qawweetiin qabsoon Oromoo bakka san jirti malee bakka amma isin haasoo ittan ara kiiloo fi kana keessa wanni jiraatuni deebisi qabsoo Oromoo deebisuu hin dandeessu goolii Oromoodhaa targeetiidhaan dhaqqabuu hin dandeessu qawwee haala warri mootummaadhaa moo warra ABO baaneeti? Warra ABOdhaa jechuudha. Mul'anni kee maal fakkaata bakka kanatti? Maaliif gaafa waan caffeen jeessan sila kileer naa goote warri mootummaadhaa waan sila Oromoon barbaadu deebise warri kun galuu qaba jeemu. Caffee wanni inni jee yaada keetirratti gadaa araaraa saayibni kiyya qabsoon Oromoo afaan qawweetiin deebitii jeeti amanaa jee anguma saniin keessaa sanii kiliir godhuu fedhe maaliif gaafiin silaasi gaafachuu dandeenyu hundi sanirratti hundaawaa yaada kee mul'ata kee dhaabbiin kee eessa jira kaja'u irratti kiliir akka nu gootuun fedhe sanirra dhaabbannee si gaafanna waan ta'eef galatoo. Itu bereda. Gaafii kana respondi godhuu dura warri mana keessa jirtanis osuma dhaggeeffattanuu waan sila aadaadhaa waan ni jiraame kunis akkuma namaatti natti fakkaata. Fuula keessa laaluu itti siquufaa jaalatti natti fakkaata ogaan dhagahu odee isaan hin baanaadha. Guddaa hedduu muuxannoo isinillee hin qabu waan sila agartee goggodhansan goggodhaa jechuuf iyya waan argamu tuqansan. Akkuma nama zabanaatti tuqaa jaalatti natti fakkaata.
akkuma gartee audienceedhaaf waan hundaafuu ta'u koomentiileen namni gartee engage godhuun waan inni dubbatu irratti waan caffee dubbatu irratti engage godhuun keessatti barbaachisa because it's part of the conversation. Okay? Commentis limiting godina hanga namni gartee arraba waa'ee fokkuutti hin bu'initti limiting godinaadha namni engage na godhuun caffee yookaan immoo onna warra siiru mirgi warra jala jiru gartee barreeffama harkaa san qofa waan ta'eef. So mirga sanis haa kabanyuu fi warri mana gaggeessanii isinitti himuu kiyyaa miti. Amma gaadura waan caffee reefu san irrattiin komentii godheetiin gara yaada keetii kana dhufa. Wali akkasin naa hubadhu meeta duraa caffee raamnesi dhuguma waan amma reefu haasofte san itti amantamu. I'm serious. Uggan gaafa kan si gaafatu. Maaliif waa'ee debate goonuu irratti أنا ما فكرني في دقيقة كم في شافي دقيقة كم في كذا اوكي قرتي ما فكرني في وان أنا ما تكوفا درا مريخ نحن استمو قانين ديادو وان أولا خيسر رابع هيتين أولا فكرني فما فكرني وان قرتي ما فكرني 1 plus 1 is equal to 2 يوني قرتي والإنجنة is reasonable 1 plus 1 is it can be equal to 6 يوجد نموت كشرا كوتا هوني مان فقوم كنا سينجو أنا استمارا ومنينيس بربادة conversation خينا خيسر di amma fakkeenya reefu harka dibbarraa harka 90 abiyyiin mootummaa harkaa qabaa jedhu. Yes. Did you really laal lubbuun si keessa jirtu tan gartee fakkeenya faranjiin soil jettu sun. Ni amantii waan amma reefu faanee naasute san harka dibbarraa dhibbatti. Very interesting. Okay. Ammas gaafii kana uumaan si gaafa deefeetu jira. Waan mootummaan Amara tan opinion bakka buufatte jette akka ragaadhaatti yoon sii dhiheesse inni sun ragaa qabatamaadha siif. Waan mootummaan naannoo Oromiyaa jette amma fakkeenya harka dibbarraa harka 90 Itoophiyaa keessatti abiyyee biyya harkaa qabaa jee Shimallis Abdiisaadha idmee urmiin isaanii xiqqoo haa turu waan isaan mijaatin silaas si koot godhee siif himaa jechuu yoo barbaachisaa ta'e immoo ragaas qaba. Ragaa sanis siif hin kennu. Garuu ragaadhaan yeroo fidnuuf yoo ta'e irraa kana fe'achuuf. Amma fakkeenyaaf dhiifama. Shimallis Abdiisaadhaa makiinaadhaan bobbaanee garuu daddabnee jee afaan isaatiin. Inni kun baattuu 3 ture. Biraanuu Juulaadhaa baatii 5 dura asii ka'ee Shaashamannee dhaqeeti waan inni jedhe geessanii jirtan. Mootummaan gabbaatee galuudhaaf wataadaraanii gartee makiinaa wataadaraatiin makiinaa uummataa siviiliyaaniidhaa oofu jirra. Je. Guyyaalee osoo hin ta'in ji'oota 5 dura naannoo Amaaraa warri mootummaa naannoo Amaaraa ibsa baasantu jira jechuudha Facebook page isaanii gubbaarratti. Karaa miidiyaan itti dhiyaatee ture. Qabaleelee biyyoota naannoo Amaaraa keessa jiran keessaa 4,000 fi waa keessaa 3,000 dhuunfaa faannoo jala jiraa jee warri gartee Amaaraa kan biltiginnaa bakka bu'u kan Gondarii fi Goojjam bulchuu baase. So amma cross examination hogaa wal goonu caffee waan kana waan itti dubbachaa jirtu kanaan fudhadhamu waan mootummaa naannoo Oromiyaatii fi mootummaa naannoo Amaaraa jirtu saniin fudhadha. Akkami wanni kun waliin faalleessu isuma xiqqeetti foon godhiitii endee yaada kiyyan itti dhufa. Fixee saafitee? No, yaada lameen sanirratti waan lameen sinjee sana gartee yaada walii araarsaa deemnaa mire. Hayyee fayyaade gada laal. Markoon qabu saanarraa qoodachuu dandeessa rakkoon hin jiru. Hayyee gada wanta kan jira waan adeemsi mootummaan amma jirtu itti deemtu xiqqoo adeemsa aabaa irraa yookaan oolif irraa adda. Amma naannoo Amaaraa keessatti torbaan tokko guusadii fannoon jabaattee lolteetii walloo qabattee jeetii haaswan. Garuu fannoon sun faayinaalii wal afaan deebiteeti wal dhooytee fiifuu maddi wal baafte. Dooktar Abiy ogummaa inni qabu ogummaa isaan keessatti recruit godhee isaan keessatti jaaree isaa waliin dha'uudhaati qaba dhageeffadhu. Waraabesummaa Oromoodhaati. Waraabesummaa Oromoodhaa lolchiiftonni gurguddoon marroo malee jaalsanyiin faan
nama beekama loltuu jabaan abbaa waraanaa jabaan achi keessaa galanii arraan tana mootummaadhaa wajjin dalagaadhaa jiran waan takka laal niin fedha dhaabbu fakkeensiima fannoo gaafa dura abiyyi ture jedhan fannoo naannoo amaaraa abii dhugaan hidhachiise dhaqee hidhachiise garuu goolii hidhachiiseef qaba gaasumsi mormaa turre akkamitti fannootti qabu hinneeti mormaa turre garuu boodarra gulaallu rizaaltii sii gulaallu edaanuu wanni hidhachiiseef jara Tigraay fi isaaniin dha'uudhaa fi akka lolli kun gartee nuratti hin jiin isaa waliin dhoodhaaf waan san godhe yeroo garii poolitikaa dubbannu ditteelii keessa gabbuutee beekuudhaatu barbaachisa. Kanaafiin naannoo Amaaraan maantana fannoon jettuun giruuppii 4 jira. Ta wal nyaattu ta'e fi wal dhoytu. Sigalee mootummaan iddoo taa'eeti biyya mootummaa harkaa qaba. Ripheeyolaan halkan waadhee deemee huccuu firaasee dhokatee taa'u. Biyya harkaa qabaa yoo jettee amante an I don't know. Garuu reyaalitiin jirtu mootummaan Dr. Abiy. Okay. Gaafi kiyya deebisuun feene. Deebise? No, specifically gaafin kiyya suduudaanin si gaafadde. Waan ati mahaasoytu kanaan as face value fudhadhamu. Wanni mootummaan naannoo Amaaraatii fi mootummaan naannoo Oromiyaadhaa jettu face value qabuu jetta. Which one is the truth? Laal, dhage yoo ragaa qabaatte ragaa deebise. Okay. Deebisa. Ragaa deebise. Amma waan kana asirratti waliin argina. Akkasii mire? Yaa. Wanni kun amma giraafikii kana agartan. Inni kuni kan addunyaan baaftee jechuudha. I believe waan kana Lakki laal ragaa deessitu ragaa mootummaan naannoo Amaaraa jettee fi mootummaan naannoo Oromiyaa itti naannaa deesse. Barsanuma hundaa si dhiyeessan siinjee. Yaa. Inni kuni amma womarreefu isinitti hime san keessaa. Okay, percentiileen Itoophiyaan gartee kufaatii biyyaa keessatti kaleessa yookaan 2016 keessa percentii 33. 2021 keessatti percentii 39 siqe. 2025 keessatti is 43%. Private jechuudha. Biyyiti akka biyyaatti mareefu fakkeenya doolaaraa fi maallaqa Kanaadaatiif maallaqa Itoophiyaa walitti fidde. Amma gaa with all due respect to your argument, ilmi namaa tokko arraan tan amma fakkeenyaaf xibsii bitachuudhaaf yoo qarshii 3,000 kan gaafatu taate wanni sila amma fakkeenyaaf gabayaarraa namni barbaaduu fi maalleen itti waan san bitu gaafamaa wal godhuuf inflation jechuun parsanii akkasii mire waa dhimma ekonomii irratti illee gartee hubannaan jelasii wanni qabnu yoo gartee waan wannaa ta'erraa. Amma gaa to be specific. Mootummaan naannoo Abiyyi mootummaan naannoo Amaaraa kan amma fakkeenyaaf ati reefu na gaafatte sana. Mee amma fakkeenyaaf harka dhibbarraa harka hangana harkaa qabaa naan jette. Good. Umar comment. Anamma waan tokkoon si gaafadha yookaan ammoo gartee sittiin. Arihame sun barreeffamaan lafa haa'e harka dhibbarraa parsantii 25 qofa. Baajete yookaan ammoo gartee wantoota silaama fakkeenyaaf qaraxa silaa biyyarraa saamamu yookaan wali guuramee jira. Kaleessa meeqa ture? Kaleessa gartee yoo xiqqaate 100% ture jechuudha. Isin galee? So, caffee keenya. Amma dubbiin bakka kana keessa jirtu reefuun tan waan si gaafadde mootummaan naannoo Amaaraatii fi mootummaan naannoo Oromiyaa with the face value yookaan fudhannu taate homaa biyyii fi jeneraalonni isaanii lafa haalii dubbachaadhaa jiranis yookaan fudhannu taate haalli mootummaan tun irra jirtu kana. Yeroo amma keessa jirru kanatti imma faannoon facaatee jirti jette reefu. Wanni imma especially uummanni Oromoodhaa akka gartee isaan akka dheengadda 2018 tti gartee namni Oromoodhaa balaa biraa keessa hin seenne miidiyaa kana gubbaa irratti illee hedduu ifeeggachuun barbaachisaadha. Waan kana wanni hogganeen dubbadhu yoo sirriin na dhaggeeffatan inni kun gartee akkaataan itti madaalli fi haalli Oromoon keessa jirtu arraan tan yoo xiqqaate waraanni bilisummaa Oromoo biyya san keessa ni jiru. Jiraachuu yookaan ammoo gada dayyaa keessatti. Dabaliif let me summarize. Okay, miniti kiyya caffee fin kennaa ture bara. Jeetu naaf kennee naaf dabarsitu. Egaa musinnaa nutti dagalina. So laandiin godha. Dhiifama kana qosumaaf hin jiru. Laal jara keenya akka namaatti arraan tan yeroo arra keessa jiru kana keessatti kaleessa faannoon bakka lama ture.
مالي بكا فوتو عرفانهم بكلام يجي قافك نجي توان تاني هذا تنتي فكار بيجسم مالك بيجا وكان نمو دولار أم فيلات قرانيتي مالس قرتي هنگا إني لك إيه بكتا كنا بدي بلا ما بشان تبجيسو فاني كي صدر كاسني كيسة جيسان أرى وراني قرتي أبيجي نركاب بخلي نمسي قرسي سخون واني أنا قرتي ما فكني في AI نتولش نوان كان وراني موتهم ما دا واني بار بهتي إمان دوغتي بواداجو أتي وراني خيسة ترتيجر نم وراني خيسة قرتي بولي بيو وراني جتشوب مشا مدتي بعد تصونتين سورين اور قلبي متعارات خنديمون نكرل اللي هركاك باتي كان كباتو سنجتشو هي بربادي واني حالي أما دي مارا جيرو كن جركم غراتو كتلو فو نساني شكين غوري ورفانو دا خريف وتي دبچا يرتو ارانتنا لفورمي خيسا گدين سيني مالي نانو امارا خيسا جرا بلي سني جرا اوكي والدايا مغالا غدتي دابر كسيمره والدايا خيسا لولي دي ما جرا بر والدايا خيسا بكوت سلام فكنيا انا فيتي را دبچو دندي يو خانا مو غرتي خليسا تيغريتي غادا تورسن مغالو نكون هندي ساتو حالا سن كيسي جرا غوندري في غوجم رادي سيهو امغا جركون همنته يو برغنا ما فكنيا حالي غرتي منانو اورميا خيسي جرو كنا كومت جرو كنا تتفوفي عرفانون أكسسي سوداني وجين إريتريا دا وجين وروتن قرتي إريتريا وجين لينكي كبورك إيجيبتي وجين إنك دال سيسي مالجي هركا مرنين تينيوجي وايد ما بايفت بالام برورومي خيسر دفودين تو أنا في سيخ أو بيجو فينجو خارمو ورا قرتي فارفتي جراتو في وروتن وان كان داود هندر دفودا جرات ومني أورومود وان كانت قرتي أمارا إن يخجي فسون دوه جولين أمارا waraana mootummaa keessaa rikruu godheeti baasaadhaa turan naabs baasaa turan arra waan kana ololaaf ijoollee gartee waraana Itoophiyaa keessa turte ololaaf ciqeetti warra ijaaramicha keessaa baasaniiti Itoophiyaadhaa billeessuudhaaf viidiyoo waraabanii gadhiisan kun olola siyaasa heetiraan ololli fakkaatu barbaachisaa hundaa godha ololli barbaachisu ololli fakkaatu barbaachisaa Jolle nama miida gubbaadha viidiyoo waraabanii sagalee gaddaa maddi waraabanii muuziqaa jala waraabanii gadhiisan tuni silaa wanni yaadame hamilee waraana Itoophiyaadha raayyaa Itoophiyaadha cabsuudhaa fi hunoo katti dhumee harka kennee harkaa faca'ee waan kana sammuu silaa uummataa keessaas kaa'uudhaaf sammuu waraana waan kana keessa kaa'uudhaaf yaadamee diraamaa dalagame. Look lola keessatti qawweedhaan seenta ni dhooyta Ajesu duun bojiu bojamun this is normal. This is normal. Kan laman simu jir. Now sin. Wala man de biftahin je. Nalaki now sin urada dalan. Kan laman takka waran mo Ethiopia recruit godani achi keessa baasaniiti drama dalgani talamada ammo yoo dhuga dhufneesi warani lolo guseene qawweedhaan seenta ni jeeftaa hiduuta ni boojita ni boojamta kun normalidha. Waran tokko gubojeme Hugubo jeme lubbuudhaan tirigoot waan jira sinni godha kun waraanni mootummaatii booja'aa jira waraanni mootummaatis akkasumatti fannoo booja'aa jira waraana bilisummaa Oromoodhaa booja'aa jira humna dhaabbattu ni booja'ama this is normal dirree lolaa keessatti kuni waan normal yoo nama beekneef malee normaalii sigalee hay mootummaan yeroo meeqaantam booji'ee viidiyoodhaan agarsiisa sasansideessuun yoo sargaa godhanne waan akkasii dhibbaan sidee isaaniis kan mootummaan boojitu. Kuni olola garuu reyaalitiin jirtu maali beektaa gadaa amma guniin yaada kee ilaalu ati immoo waa'ee hidhaa laga Abbayyaadhaa masriin dhaalachaa jirteetta. Garaali ati waan deeggartan fakkaattu atummaanummaa masriin deeggartan fakkaatama. Naabs amma kuni qabeenya biyya guutuudhaati qabeenya Oromoodhaati qabeenya Itoophiyaadhaati qabeenya Afrikallee ammati mormii Dr. Abiy yookaanis paartii isaatii wajjin yookaan paartii biyyaan deemtu wajjin qabdurraa kan ka'e Ijipt cinaa dhaabbattee silaa daamii kana billeessuu yookaan Eertiraa wajjin dhaabbattee Abiy kana cabsuudha silaa hawwiin ta'e wanni irraa naagale akkasii yes or no? Yes or no? At least at this point Dr. Abiy deeggartaa واحد على قبل يرتي والقبتين دوكتور بيد دقرتات أكمل يرتي لما يجيتي أشنت زيرو هندي قرتوبي الموتوم ما سن دقرتات وموتوم ما مصري وها إرتدي دقرتامي نو هيا هنا على قبل يانا هنا مو دقرتا بربط تقمد ده
dubartii Oromoota ulfa andu'aa jirtu makiin itti gammaddaa amma lakki wanni kun hidhaa laga abbayyaa biyyaa fi itti gammaddaa mootii gaditi. Waan Oromoo laallatuu mitiin siin jaabar kun. Hai Oromoof qabeenyaa bar. Amma tun gamaan Dr. Abiy godhu keessaa waan guddoo. Oromoon jiraachuutti. Amma gaa hidhaan kun laala gadaa hidhaan kun amma maatii keenyaaf tolaa naatis maatii kee akeechiiran. Sigaltee qotsanoo qotee bulaan ganda keenya ifaa dhaa'uun qabu. Wanni kun dalagamuun Dr. Abiyyiin haa dalagamtu malee faayidaan siidhaa Oromoo guutuudhaaf Itoophiyaa guutuuf achi birallee kutee Afrikaaf illee Afrikaan dhaadhaadhaa jira. Afrikaan faarsaadhaa jira. Harargeen gurguramtee kan jirtu amantaa? Naannoo sanatti deebiidha. Addunyaa guutuu faarsaa addunyaa waan kana hidhaa kana wanni hin deeggarreef yookaan jibbaa biyyi qabduu fi hin deeggarre moo maaliif hin deeggarre mee kanaa ibsi. Laal ilmi namaa dura addunyaa kana gubbaa irratti isa human nature jiraachuudhaatu dursa. Huccuu uffachuuf, nyaachuuf, hafuura baafachuuf, deemuuf yookaan ammoo wantoota biraa hafe godhuuf. Arra Oromoon akka Oromootti gabbaatee mana galuu hin dandeenye, nyaattee buluu hin dandeenye. Laga Abbaayeen siidhaa bujjiraa yoo naan jette uummata Oromoo rarraguu jirta malee kuni waan gartee hiikkaa takkallee hin qabne. Tokkoffaa dura laga Abbaayee isaan dura namni eegalee Abiyyi yoo gartee dhaqeesi akkuma gartee nama hinaaffaan itti jirtu shittoo ofirra dabarsuu yookaan meekaappii ofirra guddisuu akkasuma godhe malee kana hujii mallasi kun. Abiyyi finne. Fixuu balaal amma bara filmaatan qabu waan ta'eef isa sana amma taapika yeroo biraati. Ana akka kiyyatti uummanni Oromoo dura jiraachuutu Abbaay dursa malee Abbaay gartee wanni kun guddina biyyaatii mi itti amantaa? Bar biyya abbatu jira. Mee kana goonu. Biyya abbatu jira bar caffee. Laal gada. Batu jira. Namni illee akka waa keessaa hubatuuf amma asirra wal mormuu fi wal mo'uu miti. No mormii miti si dibeetii mi jira malee mormiidhaan beekata. Naagale namni tokko mo'uuf osoo hin taane namni waa keessaa hubatee kallattii kam jala deemuu qabna waan jiru uummanni Oromoo akka keessaa. Sambooda irratti ni dhufna markoon godhatti. Waan kana haasoo keessatti itti deebina mee kallattii haa qabsiifnu. Sila ana kan caffee fixachiisi haa fixatu yaada isaa. Okay, caffee. Laal amma biyyattiin karaa gaariirra jirti, adeemsa gaariirra jirti, misoomarra jirti jettaati. Kallattii diinagdeetiin, kallattii waraanaatiin, kallattii nageenyaatiin, kallattii misoomaatiin haalli mootummaan irra jiru maal fakkaata haalli biyyattiin keessa jirtu maal fakkaatti daqiiqaa kee fudhadhu akka gaarii lafa kaa'ee gadaanis si boodaan dhufeeti akkasitti eega lafa kaa'ee gaafiilee walirraa qabda yoo jiraatte keessaa gaafannaa yeroon teetii itti fufi jafe. Tajaajila anniin gabaabsaa yaada kana maaliif hin kaase beektaa xiqqoo reefu gadaa kaase. Masriin harka baranneen teenyu guyettu Masriin Itoophiyaa dha'uu barbaaddi kanaafuu san keessaa gammachuu ni qaba waan jiruuf hin kaase. Maaliif warri Noorjiidhaan maantana faannoo TPLF Eertiraadhaa fi Ijiptii walitti hidhataniiti silaa isaan Ijiptii hammatanii. Marii keessatti itti rufna. Marii keessatti itti rufna. Naabs dha'uu barbaadan. Lamada injifannoon Dr. Abiy mul'isu kun amma injifannoo oliiti in history. Kana addunyaa tura. Daa'ima takkaa fi akkasii fi viidiyoo maandamsa deebiitiin banaa garuu sin dhaga'u jira akkasii naa hubadhu jechuudha. Okay, hayyee. Wanni maanta hidhaa laga Abbaayyaatti wal qabatee kun seenaadhaatu dalagamee seenaa kan hojjete hoggana Dr. Abiy Ahmed. Hidhaa guddicha number 1 in Africa. Addunyaa gubbaadhaa sadarkaa keessii kana namni dalage isa. Waan kana krediitii walii kennuun silaa gaariidha. Gadaan waan kana dide jechuudha. Waan kana gadaa miitu godhi. Karaa diinagdeedhaatiin dhugaa dubbachuudhaaf waggaa 7-8 keessatti Dr. Abiy biyya Itoophiyaadhaa tan gajjirtu ol kaaseeti sarkaa gartee Afrikaa keessaa sarkaa durarraan gaadhaa jira. Waan takka oguu madaaltu waan irraatiin miti. Rakkoo irraatiin amma gadaa kiyyutti lakki uummataa dhumaa jira. Wanni biraa hundi dhaabbattee uummata doolchuu qabnaa. Yookaan uummataa beelawaa jira hanga uummanni quufuu nyaatee quufuu waa takka illee mootummaan dalaguu hin qabdu harka barattee teessee uummata quufsuu qabdi. Uummata rakkoo jalaa baasuudhaaf nama arra dalageetu boru beelarraa ba'a. Yoo arra wanni akka naachuraal gaasiin dhugaatiin keessaa Dr. Abiy baasaadhaa jiru. Hidhaan laga Abbayyaa kan Dr. Abiy xumuree addunyaan guutuun dinqisiifachaadhaa jirtu. Indaastiriileen Dr. Abiy amma jaaree eebbisaadhaa jiru kun
magaalota inni remodel godhee haaretti ijaaraadhaa jiru kun turistii harkisan. Wanni kun hegeree Itoophiyaadhaa uummata kana borbeelee jalaa baasuudhaaf boru guddinaaf dhiyeessuudhaaf kana godhaadhaa jira. Yooni akka gadaa jirti harka maratee ta'anii lakkii uummata keenyaa dhumaa jira. Abalus ni dhabee, abalus ni du'ee, abalus beela qabaa. Haga inni kun quufu akkamitti dalaydii mootummaan harka maratee haatee yoo jenne kuni poolitikaadhaa miti. Yookiis yaade kun dogoggora. Lama dammaasii qabeenya biyyaa mootummallee morminu, mootummaa Dooktar Abiyyiillee morminu, waan Dooktar Abiy dalage tan qabatamaan garuu lakkii tana gaarii godhee jennee aadaa qooda walii kaa'uudhaa hin qabnu Oromoon rakkoon ta'e guddoon tokko qaba.